ولتي ديفنيرا يوسف أحمد رجاليتا ودا بولتمرة كمبريسي سنجي فتشانجرا يلا مدير رشاد كوبين كيسان بيسي جوران جماري دورا كمبريسي ليفربول مركتا وانجاتي كنجد باراتا عبدا نور تاجو بونو بدليرا كريستيانو رونالدو درغومي كيسا بدون قد يدي درغومي كابيلاتا وانجا دنيا راتي سرماجاتي كنجرو abdi biyashe kechudan cima monadara Brazil lamafzeron Norway njifati muslim awale o monadara Morocco nagamachiste jirenya derriba abdi saychudan badalera karen biyalesa Brazil biyalesa Benjamin Zimarin durfamu sabu yede jira Elias Olana elo babura kambresi jira Manchester United Umar Abatamam Manchora obenne barakumala mafidikte kumala mafkuda sadet wangari nufi nutimature kasumsauka bakka DStv bodan jechudan kan barresi guddaa galatomi biliso lijalam elo babura Brazil lama Norway tokko jedhe qubsa Mohamed daro labura kan barresi kopin kesan baysa Najib Badru ilo babura Thomas Tuchel England waliin champion addunyaa osoo taateenatti tolaa jiran dhaggeeffattoota hedduu barreessan keessa kunneen muraasa kaleessa waanjaa addunyaa taba marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 10 hirmaachisuun Morocco fi France murkattoota isaanii injifachuudhaan marsaa nusa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiru kaleessa garuu kilabu biyyoonni kunneen lachanuu dirree keessatti sirriitti rakkachuudhaan garuu boodaras yaa rakkatan malee injifachuudhaan darbuu isaanii kan itti mirkaneeffatanii Kaanadaa fi taba Morocco raa egaluudhaaf taphni boqonnaa duraa goolii maleedha kan xumurame boqonnaa deebii garuu Unaahi daqiiqaa 50ffaa fi 82ffaa irratti goolii lama kan galchee bakka Saayibaari jijjiirame seenuudhaan kan seenee Rahimi daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa qisaasee 8ffaa irratti goolii sadaffaa galchuudhaan Moroccoon 3-0dhaan injifachuudhaan kan darbite tarii Morocco 3-0dhaan tapha kana yaa injifattu malee dirree keessatti garuu sirriitti rakkattee bara dorgommii waanjaa addunyaa kanaatiin sirriitti Moroccoon kan itti rakkatteedha jennee kaasuu kan dandeenyudha keessattuu boqonnaa dura taphattoonni Kaanadaa sochii taphaa kan Morocco sirriitti kan isaan daangeessanii dirreedhuma Morocco irratti taphachaati kan turani taphattoonni Morocco golee garaa eegalanii gara fuulduraa kan deemne achumatti gara olaantummaa fudhatanii sanatti goolii galchuu hin dandeenye Moroccoon garuu boqonnaa deebii hanga ta'e fooyyeessuudhaan yeroo 14 tuqe keessa 4 qofa dirree Kaanadaa keessatti kan tuqe boqonnaa deebii garuu taphattoota milkaa'aa ta'an keessaas tokko kan ture. Kanarratti kan ittiin mul'ifte gama biraatiin abbe ani taphicha tariitii Kanaadaadha kan taphataa jiru galagaltoona ta'e taphichi gaafa eegalu sochiin taphattoonni Kanaadaadha akkaataan ittiin taphicha eegalan keessumattuu daqiiqaawwan 15 jalqabaa sun qormaata jabaa Moroccooti kan inni ture akkaataan isaan kubbaa ariisifachiisuudhaa fi mudduuf turan boqonnaa dura Moroccoon matumaan akka rakkattuu fi tariitii imala waancaa bara kana imaluutuma kanaan dura keessatti qormaata jabaa keessatti ture gahumsa mul'ifteen sochii taphaa bayeessa waliin kubbaa yaalii waliin kaleessa hammi goolii yaaluu isaanii mataasaa kan Kanaadaati gadi goolii galchan kan galchee gabee garuu Moroccoodha garuu wanti irraa mul'ate Morocco haala rakkisaa keessattis garee akkamiin tapha injifachuu danda'u amala beeku garee Moroccoodha kun kilaboon gareewwan biyyaalessaa Afrikaa kan ittiin rakkatan keessa murkataa isaaniitti amala wallaaluu sanaan booda xiinsammuun isaanii daqiiqaa 90 guutuutti fufuu dhabu jijjiiramanii taphattoonni garaagarummaa uuman dhabamu gareewwan biyyaalessa Afrikaa baay'ee mudataa jira garuu sadarkaa garee biyyaalessa Afrikaa ta'an garee biyyaalessa Moroccoodha madaaluun yeroo kanatti baay'ee lafaaf samiidha itti kaasuu dandeessa Moroccoon daqiiqaa boqonnaa 45 dura yoo dadhabde boqonnaa 45 booda akkaataan isaan itti deebi'an gara goolii egalte kan keessumattuu Ashraf Hakimi mijeesse goolii taphattoonni tariitii kan Kanaadaadhaa itti yaanne Unaahin akkaataa inni immoo bakka itti qabate bilisummaa isaaf kennaniif taphattoonni Kanaadaa goolii sun galteerti sanaan booda Brahim Diaz goolii sana immoo qabatee fiigee eegsisee akkaataa inni immoo isaaf maaf deebisee itti mijeesse sun kubbaa deebisanii taphachuu kaawuntar attaakiidhaanis garee hin danda'amne ta'uu ittisa jabaa garee qabu
yookaan immoo sirra caalee taphachuudhaaf garee hawurratti ammoo deebitee galagaltoon garee taphachuu danda'udha. Waliigala ciminni bara dorgommii kana Morookoon qabdu guutummaatti amma keessumattuu jijjiiramni saayiberiin ba'anii mataa kiyya tarii Morookoon taphataa kana dhabuun bara kana fuuldura isaanii irratti rakkoo keessatti taphataa qaamanis hojjaanis jabaate miidhamitti jedhee shakkaa ture. Garuu garaagarummaa uumeera taphataan kun. Goolii galcheera goolii sadaffaa. Goolii galchuu qofa osoo hin taane tapha keessatti sochii taphaa hirmaatara kan inni ture. Kanaaf Morookoon wanta adda taasisu isa kanaadha. Ciminni Morookoon bara kana waan jedhaaf tilmaama gaafa ooftan baasuu biyyoota 48 yeroo jalqaba dorgommii sadarkaa 12ffaa irratti tilmaamte adeemsa keessa sadarkaa 7ffaa irratti immoo erga ramaddiin eegale gara sadarkaa 7ffaatti fooyyeffatteerti. Amma numaayyuu xiinxaltoonni kan akka Gaarii Liinkan dabalatee Chris Sutton gareen biyyaalessa Morookoodhaa waancaa injifachuudhaan seenaa Afrikaa jijjiiruu garee danda'u jechuudha. Hanga raaguutti gaaneeru. Taphoota 34 gareen kun osoo hin moomin kan inni imale. Hangam garee jabaa akka ta'e kan ifatti agarsiisu waancaa Afrikaa kan Firaansii jedhama. Ani immoo Firaansii tariiti Neezerlaandis injifattee gareen dhuftee Neezerlaandis haga Firaansiin ga'u garaagarummaan taphattoonni uumuu danda'an kaleessa fakkeenyaaf amma Deezarii Du'een Baarkoolaan faan Maanukaan faan akkamitti garaagarummaa akka uuman gaafa laaltu gama Firaansiin qormaata jabaadha. Garuu Firaansi boqonnaa dura kaleessa immoo kubbaa kallattii sirrii eeggatte takkallee osoo yaaliin gaafa baatu boqonnaa dura hangam garee ittisa jabaa qabu bira darbuudhaaf karakkatu peenaalitii saniin alatti qormaata jabaa akka ta'e tarii warri Paaraagwaay kaleessa guutummaatti ittisaniiti 11 isaanuu kubbaa yaalan keessaa tokkitlee kallattii sirrii eeggate osoo yaaliin kan isaan dirree dhabaan tapha kaleessatiin. Haa ta'u Kiiliyaan Mbaappeen peenaalitii sana argatee haa galchuuti gama madaaltuun Morookoon qormaata jabaa Firaansi biyya kamiyyuu caalaa inumaan biyyoota Awurooppaa biroo fudhatame biyya Awurooppaa kamiyyuu caalaa qormaanni jabaan Firaansilleen waancaa addunyaa kanaan Morookoo dheettee kaasuu isin dandeessudha. Ittisnaasni fooyyeedhaa garuu kaleessa darbee immoo akkaataa Kanaadaa sana irratti yoo uumani taphattoonni akka Kiiliyaan Mbaappee sarara peenaalitii keessatti balbala xinnoo akkasii argatan goolii galchuu danda'an immoo qaawwa gama gamanaatilee kan sirreeffatan taanaan tariitii Morookoon seenaa addaa hojjechuu dandeessi. Taphoota ramaddii mo'atanii darbu 4 injifatteerti. Kana biyyoota Afrikaa kamiyyuu caalaa deechaadhaan kan isheen goote. Bara kana tapha mo'atanii darbu 2 mo'atteerti. 2022 akkasii taphoota mo'atanii darbu 2 injifatteerti. Biyyattiin hojiin isheen hojjette milkaa'insa kanaaf isii geessiseera jennee kaasuu dandeenya. Biyyoota Afrikaa biroo akkamiin dorgomsiisee ba'an gaafa ilaaltu tarii hojiiwwan isaan bu'uurarraa hojjetan dargaggoota irratti guddattoota irratti hojjetan Morookoo sadarkaa kanaaf geesseera. Kaleessa garuu qoramtee qormaatas akkamiin darbuu akka danda'u qormaata rakkisaa haala rakkisaa keessatti injifachuu akka dandeessu garee ittiin akeekteen kaasaan. Kaleessa sirriitti kan isaan qoramanii tarii gareen kun deeqaa 45 xumuramee sana booda hanga deeqaa 50tti akkaataa taphaa Kanaadaatti dafanii madaquudhaaf hanqinni guddaa akka isaan mudate kan itti arginedha. Kanaaf taphattaanuun morkii jabaadha kan gama Firaans irraa kan isaan eeggatu. Tapha biraatti darbinu sa'aatii keenyatti xumuramee Paaraagwaay fi Firaans waliin morkachuudhaan deeqaa 70ffaa irratti Kiliyaan Mbaappee rukuttaa peenaaltiidhaan goolii galcheen Firaans tapha kana 1-0dhaan kan injifattee tapha humna irratti xiyyeeffate balleessaan deddeebiidhaan taphattoonni warratti hojjechaa turan wal qoccoolloo dirree keessatti taphattoota Paaraagwaay fi Firaans gidduu turedha. Paaraagwaay kubbaa kallattii goleegee yaaluudhaaf daqiiqaa 89 kan itti fudhate keessattuu ittisa irratti kan isaan xiyyeeffatan qabanii sochii taphaa isaallee sirriitti kan isaan daangeessanii boqonnaan dura kan laallote taphattoonni kan Paaraagwaay yeroo 77 qofa kubbaa kan isaan waliif daddabarsanii gama kanaan taphattoonni Firaans 302 kan isaan waliif kennanii. Kanaaf taphni kunis sirriitti gareen tokko ni taphata gareen tokko ittisa irratti xiyyeeffatee kan taphate. Paaraagwaay tapha darbeen Jarman akkaataa kanaan taphachuudhaan hanga peenaalitiitti ga'uudhaan peenaalitiidhaan kan isaan darbanii kaleessa garuu rukuttaa peenaalitiidhaan mo'atamuudhaan dorgommii keessaa ba'aniiru. Keessumattuu ittisa jabaa akka qabaatan kaleessa walumaa gala sarara sadaffaa dirree kan warra Firaansi keessa seenuudhaaf qormaata jabaadha kan isaan mudate. Dhiisanii dirruma ofii keessatti 11 isaanii keessatti daqiiqaa walii galaa kan ilaaltu yoo ta'e hangam qormaanni dhaabbatan yeroo 4 qofa sarara garee faallaa keessatti deddeebiin kubbaa kan isaa ittiin tuqan hangam sarara isa sadaffaa garee faallaa booksii sana keessatti jechuudha. Hangam gadi dhiisanii kaayyoon isaanii peenaaliitiitti deemuudhaaf kan isaan itti yaadan gadi fakkaatu. Firaansi garuu taphattoota akkuma reefu kaafne garaagarummaa uuman qabaachuun tapha kanaan akka injifatanii marsaa xaanu darban taasiseera. Taphattoonni akka Kiliyaan Mbaappee goolii 7 Meesiin har'a galche boru Kiliyaan Mbaappee galche bara dorgommii kana tarii eenyu taphataa cimaa goolii hedduu galchetaa kan jedhu gamanuma akka hawwiidhaan eegamu taasiseera. Garuu kaleessa qoramtus injifatteerti. Amma qormaanni jabaa akkuma dubbachaa turre Morookoo itti ta'uu danda'a innee kaafna tarii sagantaa irratti yoo darbine.
taphataan kaleessa garaagarummaa gama Firaansiin uume Desirii Duweedha. Taphoota har'aatti adarbinu isaan irree xumurraa sa'aatii keenyatti xumurame halkan sa'aatii 5 eegaluudhaan Biraazilii fi Noorweey kan waliin morkatan ta'a. Tapha kana OBN dirree shaampiyoonataatiin kan isin biraan ga'uun ta'a. Halkan sa'aatii 9 Meeksikoo fi England kan waliin taphatan ta'a. Borummoo halkan sa'aatii 4 eegaluudhaan Poorchugaal fi Speen morkii jabaa tapha bara dorgommii kana cimaa ta'e kanaan morkii taasisanis OBN tapha kana dirree shaampiyoonataatiin kan isin biraan ga'uun ta'a. Abdii Mahammad nuuf barreessira akkasumas Abbushaa Baqqalaa dhaggeeffattoota hedduudha kan nuuf barreesse. Sa'aatii keenyatti xumurame nuti waltajjii marii ispoortii kanuma irratti xumurraa ergaawwan itti kan itti uffanni ta'a waliigalaan waltajjii marii ispoortii yeroo kanaaf qabannee xumurreetti jira. Guyyaa gaarii.